Baadiyyaa biyya Hindii keessa yeroo dubartii takka abbaan manaa takka qaadimaan isii tumee mirga isii sarbe dubartoonni akkamitti akka ofirraa ittisan beeytu. Mee seenaa ajaa'ibaa kan biyya Hindii keessatti ta'u kana isiniif haa qoodu. Dubartoonni baadiyyaa biyya Hindii jiraatan gochoota akka dhiironni mirga isaanii sarbuu uleedhaan isaan tumuu fi kan kana fakkaatan yeroo isaan qunnamu gochoota akkanaa humnaan ofirraa ittisuuf walitti gurmaa'anii akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2006 dhaabbata gulaabii gaang jedhamuun hundeeffatanii turan. Dhaabbanni kun yeroo ammaa miseensota 20 ol akka qabutu himama. Hojiin dubartoota kanaatis yeroo abbaan manaa haadha manaa miidhe takka ammoo uleedhaan tume deemanii abbaa manaa uleedhaan wal qixxeessanii adabuudha. San booda eega sirritti wal qixxeessanii laaffisan booda haadha manaatiin kunoo kana booda yoo sitti dubbate ni jiraatii nu yaami jechuudhaan isitti himanii biraa deemu. Jaggareen dhaabbata kana jaarratan yeroo ammaa weebsaayitii dhuunfaa isaanii kan dubartoonni miidhaman isaan ittiin qunnamuu danda'an of jalaa qabu. Dhaabbanni dubartoota miidhaa irraa ittisu kun yeroo ammaa weebsaayitii dhuunfaa isaa kan qabu kan dubartoonni miidhaan isaan geesse isaan ittiin qunnamuu danda'an qaba. Gareen tun mirga dubartoota qaama biroo hin gaafatan. Mirga keenya mootummaan takka dhiironni biroo nuuf ittisuu qaban jedhanii hin yaadan. Wanni isaan godhan walitti gurmaa'anii tokkummaadhaan ulee muka gobeensaa irraa ulfamtu qabatanii gareen socho'u. Ganda irra deemanii dubartoota mirga isaanii sarba. Dubartoota dhiirri mirga isaanii sarba. Ganda irra deemanii dubartoota mirgi isaanii sarbame kan humnaan dhiira ofirraa ittisuu hin dandeenye uleedhaan tumanii wal qixxeessu. Fakkeenyaaf dhiira dubartii dha'u yeroo arkan namticha san itti tumsanii uleen caccabsanii wal qixxeessan. Yeroo namichi sun laaffatee qajeele kunoo kana booda yoo sitti dubbate nutti himadhu jedhanii biraa deemu. Gareen tun hojii hojjetaniin beekamtii horatanii jiran addunyaas hedduu ajaa'ibsanii jiran. Naannoo keessanitti naannoo ati jiraattu ati dubaraas tahii dhiira yeroo mirgi dubartootaa sarbamu yeroo haati manaa jaarsa isiitiin bifa hin fakkaannee fi hin malleen tumamtu yookaan immoo tumamuu bira dabartee hamma lubbuun isii dabruu takka ajjeefamuu fa'aa isii irra ga'u ni dhageessa ni gartata. Yeroo shamarran gudeedamanii fi mirgi isaanii sarbamu ni agartata. Dubartiin biyya keenyatti mee maal godhuu qabdi jettee yaada? Ati hoo mirga dubartootaa tiisuudhaaf maal gootee beekta? Dubartoonni biyya keenyaatis silaa haala kanaan wal ijaaranii dhiirti biyya tanaa gocha hamaa isaanirratti ni raawwata jettee ni yaadda? Isin dhiironni hoo yeroo gochoota hamaa dubartoota irra ga'an agartan mee maal gootanii beektu? Laafaa cinaa dhaabbachuuf tarkaanfii akkam fudhattanii beektu? Yaada keessan koomentii irratti nuuf qoodaa. Dr. Eliyaas Abdallaa hordofuu hin dagatinaa.